Waan guddaa miti uumma xiqqoo tokko ijoollee bohaarsuun ni jira miti egaa sarpiraayizii godhuudhaafi. Tahan masaara yaani gammadaara jechuudha. Yoo maal ta'e bareedduu? Maal ta'e bareedduudha sarpiraayiziin kee. Argitanii hordoftoota keenya kan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا الشمع ركفوني هتوت ماي فاميلي أكاسمدي نجاكي تاني جبات وجتشا الحمد لله نت نجاكي نجرا دقي نجرا ديفني رفني جرا أنا موني channel كنا بحارة سبسكرايب لايك ويتشور أم فيديو كنا داود أسنين جرا كتكال أكالي دوتو سربرايزي كبا وأنا بيتا سربرايزي نقول أجدا أكارا كنو تنكي جنا وأنا قدامي تي ومتي كوسا كجولي بوارسون نجرا نتيجا سربرايزي قولوا دافي كان سربرايزي كوبيس أمما زادي أنا موي جاي إتاني جو كود إيرا كود دات أفن يسورا سربرايزي كايدو غونا حاجات مرات داودا لايك شير سبسكرايب غودا ولين تراسين جن هم كاري جول جاي تاي درابو تجام فتا والله قلبي نجرو رجعتي نكفدنو تو سربرايزي ور غودا أرام مو تران كايدو أمتي مو غودا ويجي دوغناسي garuu sammuun ijoollee firii ta'uun yookaan ammoo akkasii argatte gammaddi waan ta'eef yoo amma danda'ametti ijoollee sammuu si bohaarsuun barbaachisaadha asii ta'e. Salaamu alaykum jedhee kaa'amee battiraazii qopheessee Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota maayi faamilii jira jirtu nagaa keessaniin jabaattu nu nagaa keenya alhamdulillah. Mucaan kan xaabaa bakkeetti ijoollee duukatti argee yeroo hundi bakka kana naabittu malee yeroo hunda jechuudha. Garuu waan guddaa wayinsee garuu kan yaasa akka inni barbaade miti. Garuu immoo amma tokko irratti lakkoo qophaa'ee taata. Amma tokko irratti qalbiinsi uuma argatte gammaddii kanaadhe nan gammachiisa ilma koo kanaa jedhee kan Rabbiin immoo nama waan guddaadhaan surprise wali gammachiisu nu haa godhu. Inshallah Rabbi yaadaan biraan keenya guutee nu haa gammachiisu. Gammachuu ajaa'ibaa keessa jira. Inni kinkaa? Kanaan hordoftoota keenya wallaahi tahan masaara yaani gammadaara jechuudha. Hin baay'ina mallee. Ittiin bu'ee. Isi kanarraa buusaa ibsa. Narraa buunaan muka. Waan kana yeroo hunda gaafata. Intaa malee taa'in yeroo hunda ijoollee irratti argina bitan malee jedha yaa ijoollee. Kanaaf Khalid battiraaziin qophaa'eera amma. Eshi maali jettee yaadda? Yoo maal ta'e bareedduu? Natti ni qaba yoo maal ta'e bareedduu? Maal ta'e bareedduudha battiraaziin kee? Kan tu'aa ta'e argitanii hordoftoota keenya kan tu'aa ta'e jechuudha. 1, 2, 3 gammadi kaa? Acaba kaa? Naafatiitaa. Agarsiis hordoftoonni no hordoftoonni agarsiis. Agarsiisi qofa. Mama baba galatoomaa naa jedhaa jedhanii. Elaa. Kee kamiin bitaa? Yoo battiraazii na godhaa yookaan ammoo sarpiraayijiidhaan sana taa'e sun taa'e. Isaan yeroo hunda nama xiqqamu. Waaw! Wayi kan sitti agarsiisa fi akkaataasaa. Kana booda namni tokko kaayidootti waa dubbateenaan du'a godhama. Ayyuu isaan fidii godhu. Namni tokko kaayidootti dubbachuu hin danda'u. Atis dandee ka bishaan. Bishaan sichi lamu bishaan maratti hin barakatu. Yoo ijoollee sammuu si bohaarsan jaallatti kun akkasitti buqqaatee. Machaawachaan biyya kanatti huddiidha wallaa hordoftoota keenya. Meeqa kun biyya rabaatu? Reaalaan asii bitame. 20 caalu. 20 caalu. 20 sitti noo maraatamu kan. 20 sana fagaatee qaabuun. Wallaahi namatti hin beeku malee jechuudha. Wanti xiqqoo akkasii bitidha Itoophiyaa keessa wayya. Reaalii tokko amma birrii meeqa baar? Bakka akkasi godhi bishaatti naqxee kaatee akkasitti qabdee barishii itti cimsituutuma cabee jennaan immoo irra bakee murama. Taa'e amma adda taa'e tokko hin sitti agarsiisa.
Wow, koi ka. Ani nanggo dade lo. Kai, tokko hita kerja koi mama tan cheki gora apa. Kai hitan gora apa, hitan gora thai. Akka. Akkamitti qabam? No, akkasitti qabamu. Koi akkasitti qabamu. Mucaa shugguxiin tokko saaree akkatti qabamti. Kanatti to'a godhe. Tokkos meenatti tokkos. Fedi si kan kedaasi. Incinne hedduun si. Kana fakkaata battiraayeen istaas kaadhii keenya. Rabbiin immoo nama qabeenya qabu taasisee waan kanarra guddaa ta'e nama sarpiraayizii godhuun waa godhu. Yoo waan guddaas ta'eefis miti ijoolleen gammachuu jaallatti. Atiqqaatti uffata illee itti bitan bakka gammachuu sammuun ijoollee uumama keessa dabareera waan ta'eef sammuun ijoollee gammachuu jaallata waan ta'eef akkasitti irra kaayidoon keenya fidii meemesti. Masittiin godha. Shugguxii natti godhe rabbi jiraadha. Lafatti godhe. Maaf dhimmi isaara qoye fin nan cimsaa. Waan ta'e bishaan keessa deebi'e. Nan cimsaa qoye. Moo akkuma kana dhimmi ifti. Dhiisi nan godha. Qoye iddoo cimsaartu ilaala. Ashiin nama fidoo gadi qaban sana. Dhiisi nan godha. Bakkee gadi tokkos bakkee facaas. Dhiisi gadi. Lamuummaan ni keetti badeera bakka lamuummaan ni keetti badeera. Maal jetta dhaamsi jira kan biraa. Hordoftoota keenya inshallah intina biraa waa guddaa ajaa way surprise goonee inshallah goonee wal goonee sinillee surprise jechuun waan guddaa nan godhaa jira inshallah kun waan xiqqoodha garuu immoo waan manni barbaade amma saatii ni barbaade irratti kun of fideeraa fi isiniin sana. Yoo ijoollee keessan bashannansiisuu barbaadanii ijoollee keessan kataa zana waan jalli barbaadan waan jalli ajajatanii wajjin kataa godhaan isiniin jira. Haa ta'u lafatti wal bakkeetti. Hamma waan guddaa godhaa isa fiddanii kan jiru sin deemuun dhabamu. Qalbiin ijoollee waan guddaa ta'eef miti uma hargatti irratti gammada. Malee guddaa ta'e bicuu ta'eef miti isiniin jira hordoftoota keenya. Guddaa gootanii waraabdanii jechuuf malee ani gammachuu mucaa keenyaa sinni irratti qooduu agarsiisuuf malee waggaan kun amma gammachuudhaan lafti dukkaan bakka itti gadi ba'ee taphataa jira. Maaliif yaani ijoollee uma bicuusi gammaddi bara. Waan amma barbaadde yoo saatii sana irratti argatte qalbiin sillee garuu balleessuutti sammaa beektamni. Amma macabas. Guyyaa tokko jaalatti hin fayyadamamu. Kanaan hordoftoota keenya warri ilmaan qabdanuu ilmaan kan keessan waan xiqqootiitii illee yoo ta'e akka haqanii keessanitti. Bishaan keessa dhumuun saadlaala baaba. Sinuma sammuun ijoollee bakka sarpiraayiz godhamuu barbaada jechuudha. Gammachuu jaallatti ijoolleen. Daa'imman yoo sammuun firii taate guddatte barbaachisaadha. Ati qaattu ammuma ta'e jechuudha. Bishaan keessa Gammachiisuudha bakka bakkeetti naqadhu. Bakkee fadhuutti naqadhu. Akkasitti kana fakkaata yoo isin tole laayikii godhaa isin jaallanna maatii jaalalaa kan jajjabeessaa isiniin jenna kan bira macaraa irratti dhaamsa koo qabaatte. Kanaan subscribe godhaa. Anaa yoon sababbatti raajin godhaa. Inshallah. Guyyaa tokko. Immoo qofa jaallatti waan kanatti maa qabeen gatameera. Amma kiinaa guddaa naa bitta. Inshallah. Kaalidooni Anna kunuma qal'aale asii wanti ta'u yaani waadanuu qalabbatee jira waadanuu himatee jira waadanuu wanti inni fedhu beektaa. Qalbiin ijoollee. Inni waan tiktookii irratti arge hunda fide yoo nyaata ta'es naa godhaadha. Kanaaf bakkeetti naqadha. Kanaafiyyuu anuma irraa as targame waggaaruu keessatti argame irraan argeef malee inshallah waadanuu fedhaam caankan koo rabbii yoo jedhee. Genada simmo inshallah rabbiin jedhee nu gargaare. Ana maaltu bitaa? Siifun godha waan ati jaallatturra. Wallahi jedh. Wallahi jedhin kan jaallaa jedhan. Wallahi inshallah. Rabbi jedhe. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanuma fakkaata sabiraatiin kaayidoo keenya waa biraa miti ishuma muku baasuu dhufne yoo waan guddaa gootanii asirratti waraab jedhin jeenaati yoo tole namni kaayidoo jaallattan I love you ati like tokkaati subscribe itti mundaa kaayidoo jaallattanu baay'ee tokko hin beekna wala namni immoo qabu immoo rabbiin immoo sinaa kenna rabbiin sinii kenna wala meeqatti ilmoo hawaa kokkoowwana ni imaana addunyaa irraa ilmoodha akkasii hordoftoota keenyaa nagaan nuuf turaa isin jaallannaa akkanani